Hagarratti daataa yookaan intarneetii bilbila keessanii yeroo bantanitti kaffaltii kaffalaa turtanii kana booda garuu daataa intarneetii waayifaayi bilbila keessan irratti yeroo bantanitti isiniif kaffalamuu jalqabuufidha. Baay'een keessan isiniif hin galle miti. Aappiin bilbila keessan irratti daataa waayifaayi haa ta'u wanta bantaniif qofaa kaffaltii isiniif kaffalamuu dhufee jira isiniin jechaan jira. Aappiin kun biyyoota 190 keessatti kan hojjechaa jiru ta'ee namoonni miiliyoona 12 ol aappii fayyadamaa jiranidha akkuma asirratti argitan jechuudha. Aappii yookaan weebsaayitii kana irratti gaafuma jalqaba hojii jalqabdan $3 argattu. Jalqabuma akka akaawuntii keessan bantanii yeroo isin riiferaala namaatiin galmooftan $3 isinii kennaa jechuudha. Isa malees aappii kanarraa galii argachuudhaaf daataa yookaan intarneetii bilbila keessanii banuu qabdu yookaan immoo yeroo bantanii aappii kanarratti dhaqxanii onlaayinii taasiftanitti intarneetii bilbila keessanii sheer fayyadamuudhaan isiniif immoo kaffaltii isiniif kaffalaa jechuudha. Kana malees aappii kanarraa galii dabalataa argachuudhaaf namootaaf feeruu qabdu. Yeroo namootaaf feertanitti immoo tokkoffaa namoota sanarraa koomishinii parsantiidhaan parsantii 10 irraa kaasee jechuudha. Galii isaan argatan irraa isinii kenna. Lammaffaa immoo gaafa namoonni sun withdraw godhan $20 qaqqabanii gaafa isaa withdraw godhan isiniif immoo poointii 5,000 isinii kenna jechuudha. Poointiin 5,000 xiqqoo isinitti fakkaatiin $5 isinii kenna jechuudha nama tokko irratti. Kanaaf pilaatfoormiin kun pilaatfoormii tureedhaan namoonni baay'een kan irraa fayyadamaa jiranidha. Isinis namoonni irra viidiyoo kana ilaalaa jirtan ammuma aappii kana jalqabuudhaan galii irraa argachuu dandeessu. Aappii kanarraa hojii jalqabuudhaaf yookaan galii irraa argachuu jalqabuudhaaf jalqaba teelegiraamii koo irra deemtanii @daanii maltiimiidiyaa jettanii sarchi gootanii yookaan immoo koomentii jalqabaa irratti piin isinii godheen jira. Liinkicha tokkodhaan seentanii poostiin akkasii jira. Poostii akkasiitii gaditti immoo liinkiin aappichaa jira jechuudha. Liinkii aappichaa achirraa tuquudhaan fayyadamuu dandeessu. Akkasumas immoo koomentii jalqabaa irratti illee liinkii aappichaa akkasumas immoo reeferaal koodii illee isiniif kaa'een jira. Isa fayyadamuudhaan jalqabuu dandeessu. Kan biraa immoo teelegiraam chaanaalii kiyya irratti aappii kana malee hojiiwwan onlaayinii baay'een achirraa kaa'ee jira. Namoonni hin jalqabiin jirtan hojiiwwan kanneen deemtanii achirraa amman viidiyoo jedhutti achirratti wanta hin gadhiisuuf jechuudha. Achirra deemtanii fayyadamtanii jalqabdan irraa hojjechuu dandeessu. Amma akkaataa kamiin akka aappii kanarratti hojii hojjechuu jalqabdan akkasumas immoo aappii kanarraa galii argachuudhaaf maal akka gochuu qabdan viidiyoon iskiriin riikardiidhaan qopheesse waan jiruuf isa ilaaluudhaan isteeppii kana hunduma hordofuudhaan isteeppii kana hordofuu baannaan $1 jalqabaa $3 waan nabdaniif haga xumuraatti isteeppii kana hordofuudhaan namoonni jalqabiin jirtan jalqabuudhaan aappii kanarratti galii argachuu dandeessu. Hojicha jalqabuudhaaf liinkicha yoo tuqxan akkaataa kanaan isinii bana. Jala kanarraa accept invite kan jedhu jira. Isaanii tuqxu yeroo tokko. Sana booda haala kanaan isinii bana jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan $3 jalqabanii argattu isiniin jedheen jira. Kunoo asirrattis $3 ni argattu. $3 kan argachuudhaaf immoo maal gochuun qaba jechuu dandeessu. Asirra koodiin jira. Koodii kana jechuudha. Liinkiin ani isinii kaa'ee tuqxanii yoo seentan koodiin kun jira. Koodii kana ABDIG jedhee kan jalqabu kana jechuudha. Isa tuqxu yookaan immoo koodicha kunoo asirras isinii kaa'eera. Liinkii jalas immoo reeferaal jedhee kaa'een jira waan ta'eef bakki kun duwwaa yoo ta'e $3 kan argachuudhaaf bakka kanarratti koodii kana guutuu qabdu jechuudha. Ittaanee kan isin gootan bakka kanarratti iimeelii guutu. Iimeelii ittiin yeroo hundumaa hojjetan ta'uu danda'a. Iimeelii bilbila keessan irra jiru ta'uu qaba garuu iimeelii keessan fidanii sitti guutu. Sana booda immoo bakka kanarratti paaswoordii dijiitii 8 lakkoofsa guutuu dandeessu. Paaswoordii dijiitii 8 guutuu qabdu jechuudha bakka kanarratti. Isa kana erga gootaniin booda continue with email isa jedhu kana tuqxu jechuudha. Kunoo amma akkuma argitan asirratti lamaan isaanii guuteera. Sana booda malan jedhaanii continue with email isa jedhu kana nan tuqa jechuudha. Sana booda save nan jedha saving godha. Gara taanutti na dabarsaa jechuudha. Kunoo akkuma argitan jirtan asirratti amma banee jira jechuudha. Download godhinaan jedha jira jechuudha. Amma kan nani godhu maalidha jechuudha. Aappicha bakka kanarra tuqee download gochuudha jechuudha. Isa yeroo tuqxan akkasitti yeroo tuqxan kunoo asirratti download isiniin jedha. Download ni taasiftu jechuudha. Amma erga aappichi bu'e immoo akkam goona kan jedhu isinitti argisiisu. Aappicha akkuma buustaniin yeroo isin open jettan barreeffama akkasii isinii fida jechuudha. Barreeffama dheeraa jechuudha. Barreeffamicha akkasitti scroll gochuudhaan garumatti scroll erga gootaniin booda I agree to terms of use jettuun jechuudha isa jala kana. Sana booda bakka kanarratti haala kanaan isinii bana. Kan inni isinii fidu kana normaalii wantoota kana akkasiin dubbistanidha jechuudha. Isa skip gootanii sana booda bakka kanarra dhuftanii continue with Google isa jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Duraan bantanii jirtu amma immoo login gochuuf jechuudha. Yeroo tuqxan akkasitti
Imeeliiwwan balbala keessan irra jiran hunduma isinii fida. Imeelii keessan isa amma ittiin bantan sana jechuudha. Isanii tuqxu. Yoo imeelii tokko qabaattan yaa normaalii imeeluma tokko isinii fida jechuudha. Ani amma imeeliin duraan ittiin bane sana tuqeen jira. Sana booda bakka kanarraa jala kanarraa maqaa imeelii keessanii maqaa keessan isinii fide continue as jedhee isinii fida. Continue as jettanii next ni gootu jechuudha. Yeroo tokko tokko akka irra deebitanii imeelii keessan tuqxanii isin gaafachuu danda'a. Deebitanii ammallee imeelii keessanii tuqxu. Imeelii keessan erga mirkaneeffattaniin booda bakka kanarratti wantoota inni isinii fidu yes enable jettuun jechuudha. Sana booda asirratti kanan dagatiin ashii akkuma isinitti hime jalqaba intarneetii yeroo isin bantan bilbila keessan irratti fayyadamuudhaan isinii kanfala waan ta'eef isa kana unlimited irra gochuu qabdu. Amma isaan kanarra yoo gootan isaan kan erga xumureen booda hojicha ni dhaaba waan ta'eef unlimited irra gootuu qabdu jechuudha. Kanaaf unlimited erga gootaniin booda bakka kanarra set up jettuun jechuudha. Kunoo amma siitingiiwwan keenya xumurree jira jechuudha. Amma naa banaa jira. Kunoo amma naaf banee jira jechuudha. Akkuma argitan jalqabatti kunoo $3 naa kennee jira yookaan immoo pointii 3,000 naa kennee jira jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan withdraw gochuudhaaf immoo parsantii meeqatu naaf jechuudha. Parsantii 15 deemeen jira jechuudha. Kun asirratti akkuma argaa jirtan kumni 3,000 dha $20 dha jechuudha. Withdraw kan gootan $3 qaqqabeen jira. So innaa kanadha jechuudha. Jalqabuma akka pilaatfoormicha irra seentanii kan isin cheekuu gochuu qabdan jechuudha. Bakka kanarraa no sharing jechuun qabu. Amma kun amma hojjechaa hin jiru jechuudha no sharing kennaan. Kanaaf maalan godhama? Wi-Fi yookaan daataa keessan cuftanii deebistanii bantu. Aappii kanas immoo yeroo tokko irraa scroll gootanii deebistanii join gootu jechuudha. Akkan jedhe ergan taasiseen booda akkuma asirratti argaa jirtan sharing naan jedhee jira. Mallattoo online naa taasisee jira jechuudha. Kanaaf amma naa lakkaa jira jechuudha. Kan isin gochuu qabdan immoo daily jechuudha. Isa kana dhuftanii bakka kanarraa cheek gochuu qabdu. Pointii isin kennan illee as keessatti waan ta'eef isa kana akkasitti tuquudhaan jechuudha. Qolfii kana tuquudhaan keessaa daily cheek gochuu qabdu jechuudha. Cheekiin gochuu qabdu. Kun immoo kan isin kennu asirratti sa'aatii kan inni isin sassaabee yeroo inni wanni kun guuteedha jechuudha. Kanaaf ammatti isiniin kennu kana garuu guyyaa guyyaadhaan amma immoo ayyaanaaf jecha iyyuu dabalee jira. Isa kana cheekii gochuu qabdu. Lammaffaa kan isin gochuu qabdan namaaf feeruu qabdu. Namootaaf feeruudhaafis immoo akkas yeroo tokko gadi scroll gochuudhaan bakka kanarraa invite more with earn kan jedhu jira. Isa tuquudhaan jechuudha. Bakka kanarraa kunoo liinkii keessan koppii gootanii namootaaf erguudha. Sana booda immoo koodiin keessan kan keessan dhuma kanarra jirti jechuudha. Koodii kana immoo .com jedhee slash erga godheen booda koodiin kan keessan jira namni sun koodii keessan guutuu qaba yookaan immoo liinkii keessan yoo bane koodii isinii kenna nama sanaa ni kennaaf hin guutaaf uumaaf jechuudha pilaatfoormichi. Maa inni faayidaan isaa yoo jettan immoo invaayitiidhaan namoonni seenan sun tokkoffaa paarsantiidhaan koomishinii argatu yeroo namoonni sun hojjetan. Lammaffaa immoo namoonni sun withdraw yoo godhan 20,000 guutanii yookaan immoo $20 withdraw godhan isiniif immoo $5 isinii kennan jechuudha nama tokko. Kuni wanta xiqqaa miti waan ta'eef namoota affeeraa namoota irratti hojjedha. Lammaffaa scroll gochuudhaan yeroo namoota affeertan illee wantoota akkasii isinii kenna. Amma fakkeenyaaf kanneen kiliim akkuma waanuma join godheef naa kennee jira jechuudha. Isa kana haala kanaan kiliimni gootu. Kan biraamu akkasuma asii gadi deemuudhaan ammallee namoota yeroo affeertan nama 3 yoo affeertan 500 isinii kenna. Nama 3 ammas yoo affeertan 300 isinii kenna. Nama 7 yoo affeertan 500 isinii kenna. Deeliidha kun jechuudha. Deelii haala kanaan isinii kenna waan ta'eef kallattii kanaan illee deebisanii walitti qabachuu dandeessu. Pilaatfoormichi bakka isin irra caalaatti immoo kan isin gochuu qabdan bilbila irrattis kompiitara irrattis bilbila namaa irrattis imeelii keessanii paaswoordii keessan galchitanii aappicha irratti buustanii ni bantu. Namoonni sun yeroo isaan onlaayinii ta'an bilbila isaanii onlaayinii godhan yeroo dhuma tokko seenanii yoo tuqan jechuudha. Aappii kana tuqanii keessaa ba'anii waan biraa yoo fayyadaman iyyuu ofumaa poointii walitti qabaa jechuudha. Poointii kun walitti qabamee gaafa 20 ga'e immoo withdraw ni gootu jechuudha. Kanaaf aappii karaa salphaa ta'een hojjetamudha. Namoonni baay'een kan irratti hojjechaa jiranidha. Aappichi xiqqooshii tureera garuu ammatti immoo deebi'ee namoonni itti deebi'anii waan hojjechaa jiraniif isinillee jabaadhaatii pilaatfoormii kanarraa hojjedhaa galii argadhaan isiniin jedha. Yeroo itti aanutti immoo akkaataa kamiin akkasiin withdraw gootan guutummaan guutuutaan isinitti argisiisa. Irra caala kanan isinitti immoo laaptooppii yookaan immoo deekstooppii yoo qabaattan isaarratti loogiin gochuudhaan isaarratti dafii walitti isinii qabuuf isin gargaara jechuudha. Yeroo itti aanutti withdraw isinitti himaa namoonni laayikiin godhin viidiyoo kana laayik godhaa. Akkasumas immoo chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Telegiraam chaanaalii keenya immoo hin dagatina. Hojiiwwan onlaayinii baay'eetu achirra jiru waan ta'eef achirra deemtanii hojiiwwan kanneen jalqabdanii isinillee irraa galii argachuu dandeessu. Galatooma.